Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Guyyaa roobii eebile 16 bara 2014 raadiyoo keenya qilleensaaf intarneetiidhaan bakka garaagaraa irraa kan hordoftan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu. Nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Qophiilee keenya har'aa keessaa tokko qophii tibbanaati. Dastuu duulaa maal nuuf qabatee dhiyaate laata? Maatii meeshaa barnootaa waan dhabneef ijoolleen keenya dubbachuu barreessuu hin dandeenye jedhaniif toltuu Tufaa fala tokko qabattee as baateetti. Qophii mala jireenyaa har'aa keessatti Aliyyi Galatoommoo waa'ee humnaa irratti qophii qaba. Humna waaqaa, humna namaa, humna horii, humna jaalalaa, humna qawwee. Humna kana guyyaa guyyatti namni martuu humna jedhaa namni baay'een illee humna kana qabaachuu barbaada. Bal'ina isaa oduu boodatti deebina. Dhaggeeffattoota keenyaa kabajamoo. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Wadaajooti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Guyyaan gootota Oromoo biyyoota garaagaraa keessatti kabajamaa jira. Waajjiroota mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti immoo falmiin dhimma Finfinnee irratti adeemu ho'ee jira. Barattoonni Oromoos babal'ina Finfinnee kana irratti mormii isaanii dhageessisaa jiran. Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaaf waldaan hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa immoo hidhaaf hiraarsaan baqattoota Oromoo irra ga'u akka dhaabbatu gaafatan. Biyya Beenishaangul Gumuz keessatti namooti 9 hidhattootaan ajjeefaman mootummaan Awustiraaliyaa barnoota tolaa Itoophiyaaf kennaa jiru addaan kutuusaa beeksise. Kun hangafoota oduu har'aaf qabnu amma oduu bal'inaan isin dhageessisaa. Oduu kan isin dhageessisu Dhaabasaa Waaqjiraati. Guyyaan gootota Oromoo biyyoota adda addaa keessatti bifa ho'aaf dammaqiinsa qabuun kabajamaa akka jiru beekame. Akka gabaasaalee nu dhaqqabaa jiranitti guyyaan gootota Oromoo baranaa biyya Noorwee magaalaa Osloo keessatti sirna ho'aan kabajameera. Yaadannoo faaruu alaabaan eegalame kanarratti akka ibsametti ayyaanichi guyyaa wareegamtootatti yaadatan callaa otoo hin taane guyyaa waadaa ofiitti haaromsanii biyyaa fi saba ofiif hojjetanii jedhameera. Ayyaana kanarratti walaloon garaagaraa kan dhiyaate yoo ta'u wallee warraaqsaas dhiyaate uummata akka dammaqse oole beekameera. Ayyaanni guyyaa gootota Oromoo kun haaluma wal fakkaatuun biyya Masrii keessatti sirna ho'aan akka kabajame beekameera. Ayyaana faaruu alaabaan dabalame kanarratti gootota Oromoof Oromummaa jiraachisuuf lubbuu isaanii qaalii dabarsan yaadachuurraa eegalee injifannoolee goonfatame wal yaadachiisuun kabajame akka jirullee beekameera. Ayyaanni kun biyya Oromiyaa keessattis bifa adda addaan kabajamaa akka jiru odeessi nu ga'aa jiru ni addeessa. Akka odeeffannoo arganneetti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa guyyaa kaleessaa magaalaa Naqamtee keessatti guyyaa gootota Oromoo kabajuun ibsa jennoo tuqaa ja'a of keessaa qabullee dabarfatanii jiru. Kaayyoo bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uuf jecha wareega barbaachisu kaffallee ni qabsoomna kan jedhan barattoonni kunneen qabsoo Oromoo caalatti jabeessuufillee akka hojjetan aammatanii jiran. Guyyaan gootota Oromoo kun bara 1980 irraa kaasee ebela 15 waggaa yaadachuuf akka kabajamaa jiru beekamaadha. Leenjiin leenjistoota waa'ee walitti makamuu godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee fi magaalaa Finfinnee irratti mormiin cimaa akka ka'ee jiru beekame. Leenjii godinni addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jala galchuuf nama akka dammaqsaniif jecha namootiin leenjii jalqabaa sanbataaf dilbata darbe kenname irratti argaman harki caalaan mormii isaanii dhageessisu gabaasaan raadiyoo sagalee Oromoo achirraa addeessee jira. Addatti immoo gaazexeessitoota Oromoof miseensota sabboontota dhaadhiyoo irraa mormiin cimaa ka'uu warra federaalaa fi hooggantoota OPDO naasiseera jedha gabaasaan keenya. Dhaabbanni raadiyoo fi TV Oromiyaa gaazexeessitoota oduu leenjii sana haqa ture qopheessanii gabaasanii fi warra dhiyeessan farra misoomaaf ilaalcha dhiphootaa qabdu jechuun qoratee akka jirullee oduun nu ga'ee addeessee jira. Kibxata kaleessaa immoo kutaa kurnan magaalaa Finfinnee hunda keessatti godina addaa Oromiyaa Finfinnee jala galchuu irratti uummata mariisisaa akka oolan beekameera.
Taajjabdoonni gabaasaa keenya dubbise immoo abbaan biyyaa fi dhimmichi kallattiin isa laallatu uummanni Oromoo dhimma isaarratti osoo hin gaafatamiin erga murteessanii booda seera qabeessa taasisuuf nama biraa dubbisuu yakkattiin jedhanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun dhimma Finfinnee kanarratti waajjiraalee Oromiyaa mara keessatti mariif qorannoon gaggeeffamaa akka jiru odeessinuu dhaqqabe addeesse. Akka odeeffannoo nu gaheetti Finfinnee irraa faayidaa Oromiyaan argattu otoo addaan hin bahiin Finfinnee babal'isuun bifa kamiinuu fudhatama kan qabne hirmaattonni ibsaa jiran. Dhimma kanarrattis barattoonni Oromoo mormii isaanii dhageessisaa akka jiran odeessi karaa adda addaa nu gahaa jiru ni addeessa. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti namooti 9 hidhattootaan ajjeefamuun gabaafame. Maddi keenya Asoosaarraa akka nuuf gabaasetti ajjechaan kun kan raawwate kibxata kaleessaa ganama keessa sa'aatii 6 ture. Konkolaataa mootummaa namoota 28 fe'ee deemaa ture irratti dhukaasa banameen namooti 7 battalatti yeroo ajjeefaman 2 immoo erga mana yaalaa ga'anii lubbuun isaanii akka darbe beekameera. Gaafatamaan dhimma koominikeeshinii mootummaa obbo Shimallis Kamaal gabaastotaaf akka ibsanitti ajjechaan kun kan raawwate Asoosaarraa kiiloomeetira 100 kan fagaattu aanaa Sharqollee bakka Xaayibaa jedhamutti. Dhimma kanaaf haga yoonaatti qaamni gaafatamummaa fudhate hin jiru. Mootummaan Awustiraaliyaa barnoota tolaa Itoophiyaaf kennaa ture dhaabuusaa beeksise. Xalayaan mootummaa Awustiraaliyaa irraa Itoophiyaaf ergame akka ibsutti barnooti tolaa kun kan dhaabbate sababa barattoonni gara Awustiraaliyaa deeman irra hedduun isaanii otoo hin deebi'iin hafaniif jedhameera. Akka ibsa bahe kanaatti barnooti tolaa kun ebela 9 bara 2014 irraa eegalee haga baatii 18tti kan turuudha. Bara 2013 keessa barattoonni Itoophiyaa 88 barnoota yeroo dheeraaf gabaabaaf gara Awustiraaliyaa deemanii turan. Haa ta'utii gabaasaan kun barattoota kunneen keessaa meeqan isaanii akka deebi'anii fi meeqan isaanii Awustiraaliyaatti akka hafan waan ibseen qabu. Awustiraaliyaan akka ibsitetti barnooti tolaa kun Itoophiyaaf kennamuu kan eegale bara 2010 irraa eegalee ture. Garuu kanneen carraa barnoota tolaa argatan keessaa harki caalaan biyyatti waan hin deebineef carraan kun akka dhaabbatu godhamee jira. Barattoota hedduun keessaayyuu Oromooti miidhaa fi roorroo isaanirra ga'urraa kan ka'e biyyatti deebi'uurra biyya hambaatti kooluu galtummaan akka hafaa jiranillee beekamaadha. Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa ibsa baasee miidhaa fi roorroon baqattoota Oromoo Keeniyaa keessa daatanirra ga'aa jiru akka dhaabbatu gaafate. Liigichi ibsa isaa keessatti akka addeessetti mootummaan Keeniyaa sababa baqattoota ragaa hin qabne adamsuun baqattoota fayyaaleeyyii hidhaa fi hiraarsaa jira. Baqattoota biyya isaaniirraa baqatan hiraarsuun seera addunyaa cabsuudha kan jedhe liigichi mootummaan Keeniyaas ta'ee qaamoti dhimmi kun ilaallatu mirga baqattoota akka kabajan gaafatee jira. Haaluma wal fakkaatu waldaan hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa ibsa nuuf erge keessatti akka ibsetti yeroo ammaa baqattoonni hedduu hidhamanii hiraarfamaa akka jiran eeruun gochaan kun akka dhaabbatu mootummaa Keeniyaa gaafatee jira. Mootummaan Keeniyaa nageenya biyyaa eegsisuuf tarkaanfii fudhatu akka hubatu kan ibse waldaan hawaasa Oromoo sababa nageenya tiksuun garuu baqattoota Oromoo rakkisuuf hiraarsuun seera mitittiin jedheera. Akka ibsa waldaa hawaasa Oromootti mootummaan Keeniyaa baqattootaaf kanneen mirga baqattummaa gaafatan gara 6,000 ol ta'an hidhee akka jiru beekameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma gara qophii hafeettan isin deebisa. Qophii Tibbanaa. Akkaayyoonni isa qoratan jedhanitti afaan meeshaadha. Meeshaa bal'aa ittiin walii galan. Afaan tokko bifa lamatti qoodu beektonni kun. Afaan isa sagaleen yookaan qooqaan dubbatamuu fi isa mallattootiin walii galan. Kan nuti amma dubbachaa jirru waa'ee afaan dhala namaatiin hubadhaa dhaggeeffattoota keenya. Addunyaa kanarraa afaan namaa baay'inni isaa 6,000 hanga 7,000tti shalagamutu jira jedhama. Afaan ni dhalata, ni guddata, ni dagaaga, tokko isa kan biraan bakka bu'a, walirraa ergifata, dhumarrattis ta'uu baannaan ni du'as. Afaan tokko yoo tolaanis ta'e lolaan, takkaahummoo beekees ta'e osoo hin beekin yookaan immoo fedhees ta'e otoo hin fedhiin sabni yookaan uummanni afaan sana dubbatu yeroo dheeraaf akka dhiisu, akka dagatu, akka dhimma ittiin baane yoo godhame afaan sun dagatamaa deema. Deeme ni du'as. Jaarmiyaan aadaa afaan saayinsii fi barnoota mootummoota gamtoomanii daa'imni tokko afaan ittiin hiikkateen yoo barate barumsi sun sirriitti irra galaafi jedha.
yoo maqaa ofii, biyya ofii, eenyummaa ofii, waa'ee ofii, kan maatii, ollaa, saba ofii, biyya ofii, aadaa ofii, waa'ee jiruuf jireenya ofii gaafataman kan ittiin ibsatan afaanuma ofiitiinidha. Walumaa galatti afaan ibsituu eenyummaa saba tokkootii kan jedhamuu fi kanaafi. Kan afaan dhaloota isaa gate yookaan gachisiifame eenyummaa isaa dagataa deema. Of ta'uu dhiisee ormatti of hirkisa. Bakka dhufe waan hin beekneef garatti deemus waan ambi ittiin jedhe amanee fudhata malee kiyya asiiniin jedhu. Afaan nama dubbatu yoo dhabe du'aa deema. Du'aa deemee immoo ni bada. Addunyaa kanarra afaan kan akka Akaadiyaan, Niyohaayitaayit, Libuumeyaan jedhaman hedduutu badaniiru. Afaan uummata Ameerikaa warra jalqaba lafa sanarra jiraataa turanii immoo du'ee kan warra gabroonfataniitiin kan akka afaan Ingilizii, Firaanch, Poorchugiis, Ispaanishii fi Dach yookaan immoo Neezerlaandisiitiin bakka bu'e. Yoo kan Oromoos ilaalle carraa kanarra ga'ee ture. Durumaayyuu afaan Oromoo dubbiirra darbee afaan barruun taane ture. Boodammoo halagaan yeroo garboomu afaanichi akkan dubbatamne, afaan barnootaas akkan taane godhame warra isa qabateen. Cabarratti baqaqa inni jedhan kana kunoo. Akkasittiin Oromoon labsiin akka hin baranne dhorkame, yoo barates immoo kutaa 4 akkan dabarre uggurame. Afaanicha dubbachuunis qaanii ta'e. Kaasetta, raadiyoo fi televezyiinis cabsa jedhame namatti himame. Ijji baddus bakki ijaan badduu akkuma jedhan warri bara dukkanaa sana keessa dammaqan afaan Oromoo du'aatii fi badii jalaa baraaruudhaaf carraa argataniin bakkuma jiranitti cacarraaqaa turan. Kan akka Abbaa Gammachiis, Aasteer Gannoo, Sheek Saaballoofaa dhama'aa turan. Qubee har'a ittiin baratamu kana dhugoomsuudhaaf Dr. Haayilee Fidaafaa itti dhama'aa turan. Dadhabbiin qabsaa'ota Oromoo barasiis har'a firii baasee afaan Oromoo badii jalaa bahee guddachaa fi dagaagaa jira. Afaan barnootaa kan teeknooloojii ammayyaa waliin deemu ta'eera. Galata warra ofii isaanii itti darbanii dhaloota har'aaf dabarsanii haa ta'uuti. Jeneraal Waaqoo Guutuu dhaadannoo tokko qabu ture jedhan wayita lubbuudhaan turan. Gabrummaa hundeen buqqifna. Dadhabnus dhalootatti guddifnaa jedhanii turan jedhan. Ofii isaanii ka'anii hanga xiyyaara Haayilee Sillaasee buusuutti lolaa turan. Akkuma isaan jedhan bu'aan qabsoo bilisummaa Oromoo kuno firii baasee dhaloonnis itti guddatanii afaan Oromoo raadiyoo fi televezyiinii cabsa jedhame dhaloota har'aan gara qaroominni jaarraa kanaa irra ga'ee geessisuudhaaf itti jirti durbee Toltuu Tufa. Warra biyya alaatti dhalannee afaan Oromoo wallaalle jedhaniif maatii meeshaa barnootaa waan dhabneef ijoolleen keenya dubbachuu barreessuu hin dandeenye jedhaniif Toltuu Tufaa fala tokko qabattee as baateetti. Dhimma kanaaf Chaayinaa deemtee Kanaadaarraa deebitee US Ameerikaa keessa deemaa jirti. Maaltu ta'aa jira laata? Ijoolleen piroojeektii afaan jedhamurraa maal eeguu yoomitti? Kan kana fakkaatan amma ishumarraa dhaga'uuf jettu. Dubbii keenya irratti afaan Oromoo guddisuu qofarratti miti kan isheen dalagaa jirtu. Oromoon akka dheebuu odeeffannoo bahuudhaaf jecha namoota Madda Walaabuu Miidiyaa Faawundeeshinii hundeessanii hojjetaa jiran keessaa tokko isheedha. Toltu baga nagaan keessummaa keenya taate jecha mee gara gaaffiif deebii keenyatti seenuuf jenna. Mee waa'een maxxansa afaanii maalirra geera dura mee waa'ee Kanaadaarraa kana. Amma United States of America fi Canada keessa deddeemaa ture. Namni cuftuu akka gaariitti waa'ee afaan kanarra ibsaa waan barbaadaniif anillee gama kiyyaan nama galatoonfachuu waan barbaadee fi sagalee uummata warra North America keessa jiru walitti fiduu waan barbaadee fi amma karoorraa jirraa jechuudha. Torontorraa kaate Torontootti maal agarte? Isaan wayita si argan ati wayita isaan agartu maal waliin jettan? Haalaan ajaa'iba ture ittiin hafneeyyuu kana ajaa'ibsiisee dhugaa yoo isiniif hime namni fedhii jechuun aadaa guddisuuf afaan ofii guddisuuf fedhii guddaa qabani. Ammoo karaa itti guddisuu dandeenyu san karaa haarawaa waan dhaabnee jirree fi isaanillee afaanii qofa osoo hin ta'in action yookiin amalumaan akka nu gargaaraniif jecha akkuma achi dhaqee san amalumaan qalbiin onnee isaanirraa akka gaariitti nu simatanii anillee gama kiyyaan jaalalaa guddaa isaaniif isaan qofallee osoo hin ta'in warra Oromoo cuftuu nu cinaa dhaabatu waan qabuuf anis baay'ee itti gammadee jira. DC dhufte chirraa kaate immoo DC nu akkam ture? DC'n biyya ajaa'ibaati sun immoo handhuura demokrasii waan ta'eef achuma dhaqee
warra hooggantoota namni uummata geggeessuu fi Oromoo maal faachii hojjetti jedhee gaafii gaafachuu barbaade. Ammoo harka guddaan namni simachuu qofaa osoo hin ta'in namumarra deemu osoo hin ta'in fedhiin kiyyaa dookimentarii yookiin filmii tokko waraabuu barbaada. Waayee ijoollee biyya ambaa keessaa afaan Oromoo ijoolleetti dabarsuuf jecha akkamitti mirkaneessuu dandeenya. Ameerikaa keessa ijoolleen afaan maal haasoftii, afaan Oromoo haasoftii moo haasoftuu akkamitti wal hubatanii afaan Oromoo yookiin aadaa Oromoo ijoollee isaaniif dabarsuuf jecha yoo ta'u jiraate maalinni jedhee uummatarraa deebii barbaadaan turan. Erga dubbiste ijoollee hedduun afaan Oromoo dubbatu akka kee? Bifa hedduutiin argee ijoollee. Bifa tokkoon immoo ijoollee ka afaan Oromoo ka hin haasofne illee hin jirti. Ka haasawus ni jirti. Ka duraan baratanis san booda ka irraanfatus ni jira. Ammallee ka irraanfatuu san keessa ijoolleen tokko lakki irruma deebi'ee barachuu narraa jira kan jedhullee ni jirti. Kana hunda keessa ilaalcha isaanii barbaadee ture. Deebii isaan immoo baay'ee gatii guddaa ni qaba. Maaliif jennaani deebii isaan naaf kennan fudhachuu nurra jira. Amma fakkeenyaaf ijoolleen tokko haadhaaf abbaan akka gaariitti ijoolleen barsiisanii ijoolleen immoo eega mana barumsaa jalqaban booda hin dagatanii barachuu yoo barbaadde maal haa boonu maal fa'aa booneetiin ijoollee harkisuu dandeenya jedhee gaafadhe. Isaan immoo deebii isaanii filmii kana keessaan gadhiisuu deemaa jira. Chaayinaa maaliif deemte? Tarii kaartoonii akkatti fiilmii afaan Oromoo akka salphaatti namaa galuu danda'utti baasuuf jettee waa hubachuu dhaqxe moo adeemsi kee Chaayinaa maal ture? Waan akka kitaabaan fa'a biyya Chaayinaa keessa baasuuf deemaa jira. Maaliif jennaani jechuun akka seenaa isaatti yoo laate waraqaa uumuuf yookiin waraqaa irraa maxxansuuf dhimma isaanirraa eegaleetiin jalqabe. Kanaaf isaan waa'ee piriintingii kanarra yookiin maxxansuu kanarra muuxannoo guddaa waan qabaniif sagaatti waan hojjetuu danda'u fi ijumaan dhaqeetiin arguun irra jira. Maaliif jennaan mallaqa hedduu baasuuf yoo ka deemu taate achuma dhaqee ijumaan arguun harkaan akkasii argisiisan barbaachisaa. Kanaaf odoo karaa Ameerikaatiin dhufeen achirraa godheetiin meeshaan achii gadhiiseetiin odoo biyya Awustiraaliyaatti deebiin achumarra naannesseetiin waan isaan lafa argisiisuu qaban argeetiin gara Awustiraaliyaatti deebisi. Kakartoon ammoo North Ameerikaatti hojjetuuf deemaa jira. Mee amma daa'imman atillee ka dubbiste jirta kan ittiin dubbisnes ni jiru mana keessa kan afaan Oromoo maatiin isaanii hin barsiifne. Maal sirraa haa eeggatani amma isaan kitaaba qofadha moo kanatti baastuu fi kaartoonii qofadha moo CD fa'aa jira moo intarneetarraa yoo barbaadan akka fedhanitti barbaadanii argachuuf ni deemu laata? Afaan Oromoo barachuudhaaf ni salphata. Maal sirraa eeggatanii ijoolleen Oromoo toltu? Sababa kan kitaaba kana baasuuf deemaa jiru wallaalummaa kiyyarraa jalqabe. Waan hin qabnee fi waan wallaalee fi waan harkatti akka jechuun bakka hin barbaadutti argachuu waan hin dandeenyeef hin jalqabaa jedheetiin ta'e. Ka afaan Oromoo kana babbareechifneetiin yoo goone gammachumaan akka argachuu dandeenyu hin barbaannaa jenna. Anis gama kiyyaatiin hagumaan danda'e kwaalitiin kennaa addunyarraa beekama akka ta'u hin fedha. Amma namni anaa dura namni hedduu kitaaba Oromoo baase. Ijoollee jechallee hin baasan. Kan tontuu maaltu addaa qabaa jedhee yoo gaafate haga an danda'u dalagaa kiyya osoo hin ta'in yaadaaf ilaalcha hunda kenna ka magaala hunda keessa jiru yaada walitti qabadheetiin hin baasaa jira. Kun yaada toltuutii miti. Kitaaba kanneen yaada kan Oromootii fedhii kan Oromootii kan saba hunda keessa jiru walitti qabeetiin akkanuma baasa. Waan ijoollee gurguddaa barsiisuuf nama ana caala beeku jira. Nama san walitti qabneetiin ogummaa isaanii bakka tokko finne warra aartistii ka suuraa nu dalaguu danda'u sanillee walitti qabne warra giraafikillee walitti qabne namni hunda ogummaa ofii qabeetiin bakka tokkotti yoo finne Oromoof jecha walumaan waa tokko baasuuf deemaa jirra. Fedhiin kiyya kanaati ijoolleen kanuma nurraa haa eegan. Wanti nurraa eeguu danda'an gabaabumatti waan boonsaa afaan Oromoo kan eenyummaa keenya guddisuu jechuudha. Ji'a 11ffaa yookiin ji'a sadaasaa fi of qophaayaa magaala hundumti Awustiraaliyaatti deebi'ee booda Oromiyaa keessarraa jalqabnee nama ambaa keessa jiraatu sagaleef ilaalchaaf yaada keessaan walitti qabneetiin waan kenna tokko jennee uummatatti waan babbareeda tokko baasuuf of qophaayaa dhaamsiti. Dhaggeeffattoota keenya qophii tibbanaa irraa kanumaan xumureerra waan nu caqastaniif horaa bulaa an Dassuu Duulaati.
Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbaanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan immoo firikweensii kiiloo heerzii 17,850 irratti isiniif darba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya. Kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti. Itti dhiyaadha. Humna waaqaa, humna namaa, humna horii, humna jaalalaa, humna qawwee. Humna kana guyyaa guyyatti namni martuu humna jedhaa. Namni baay'een illee humna kana qabaachuu barbaada. Maaliif akka namni humna qabaachuu barbaadu isinumaa dhiiseeti? Humniti maali? Humniti fedhiif yookiin fedhii malee amala namaa gara tokkotti luuccessuu waa atitti dandeettuun tokko jecha. Hunniti bifa hedduu qaba. Sanniin keessa humna waa namaa kennuun ati qabaattu. Fakkeenyaaf mana namaa kennitee, horii namaa kennitee, angoo namaa kennitee sanirraa kaka'e humna namoota irra qabaatta jechuudha. Humna ati waa namaa kennuu danda'uu santu humna jechuudha. Kanaaf namni waa ati jettu dhagaya. Humna nama miidhuu danda'u. Fakkeenyaaf mootummaa abbaa irree yoo taate qawwee qaba, yoo ati didde si ajjeesa, waan qabdu sirraa fudhata, si hidha. Kanaafuu maal gootaati? Waan mootummaan sun jedhe godhuu qabda, yookaan manedhaa seentaa yookiin ajjeefamtaa yookiin waan qabdu dhabdaa jechuudha. Hunniti biraa waa ittiin nama harkiftu, humna ittiin nama harkiftu qabaachuu. Fakkeenyaaf kabajaa, amanamaa ta'uu, jaalatamaa ta'uun humna ati namarra qabaattuu jechuudha. Waan san sirraa argataaf namni si dhaga. Hunniti biraa humna waliigalteen namaa kennan jechuudha. Fakkeenyaaf akka poolisii, akka pirezidaantii biyya tokko jechuudha. Uummanni filatee, leenjisee bakka tokko si ka'a humna qabaa jechuudha namni sun. Uffata poolisii yeroo arginu kanaaf rifanna. Hunniti biraa humna dandeettii kan ka'e irraa dhufu beekumsaan jechuudha. Fakkeenyaaf meedikaal dooktoreen leenjii qabaa baratee jira. Waan barateeruuf uffata adii uffatee inni siqalaa qoricha kana nyaadhoo inni siin jedhe hin amantaa. Namni kun dandeettii qaba jetteeti waan yaadduu fi humna qabaa jechuudha. Humna beekumsaa jechuudha. Natura kananii agartuu jireenyaa daawwitiin hawaasaa barsiiftota keenyaa bu'aalee barnootaa jabeessinee himna gurbaalee beekumsaa yoom galatoonfanna isaanumaan boonna. Abdii muraatiini jabaadhu barsiisa galanni keendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muraatiini jabaadhu barsiisa galanni keendumu seenaa keessi boonsa. Maargaret Taacher akka jette hunniti akka intalaati. Namni ol ka'ee an intala yoo jedhe intalaa miti jechoo jetti. Kana jechoon namni tokko an humna qaba yoo jedhe silaa oduu humna qabaate namni nu argaa jira. Humna qabaan suni humna dhabuu isaa himaa akka jedhiititi. Beekumsi humna. Hunniti waan balleessu sodaa jedhan. Humna qabaachuun kan kee akka itti beekamu jedha Oskaan. Uduu waan nama miidhuu yookiin ammoo nama ajjeesuu dandeettuuf qabdu ajjeesuu dhiisuu danda'uu kan keetii jedha. Luu namni jedhamu yeroo baay'ee namaa seeqachuun, jecha gaarii namaan jechuun, gurra namaa kennuun, akkasuma walii yaaduu akka waa humna diqqaatitti goonee laallaa jedha. Dhiira amala isaa beekuu yoo barbaadde humna itti kennii jedha Pilaatoon. Namni tokko humna argachuuf humna sanillee ubbira kaa'ee horachoo yoo barbaade humna san duraan jaalachoo qabaa jedhan. Namni humna qabaachoo isaa waa ati gudda jettee jaba jettee rakkisa jettu tokko sii laaffisuu danda'u irratti qaba. Nama bituun akka uf bitu yookiin ammoo uf dhuunfachoo sani hin jabaatu. Namni waa hedduu yeroo tokko dalaguuf deemu hunniti isaa bakka hedduu jalaa facaati. Kanaaf namuu uduu mataa isaa bakka tokko deebise humna qabaachoo hin danda'a.
namni hennaa mara humna qabatee taa'u hin jiru yookiin ammoo namni hennaa mara humna qabu hin jiru. Kanaaf hunda wanti jedhamu adda guyyaa ammaa tan harkaa qabdutti. Waraaboon irraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensi bineensumaa tokkolleen waan aannahu nyaatamuun kiyya loolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutuuf irraa da'u. Kiyas kabanyana ni ore arihe gadochudan waraabu nyaachu ture sani firram bignan kapsodam firramure kan digatu tudufe kairan sanati dabre osoti rebatiru kanas godari lamma fana nyaachu da waraabu lafaqe taranto geisege. Hin turra malee hin urraa jette bombeen hunna ofii yaadatteeti. Hunniti bifa hedduu akka namaatitti yoo fudhattan hunniti tokko ka ati hin qabda jedhee namni bikku ati qabaattee baatteellee. Hunniti tokko ka atuu qabdu ka akka ati qabdu namnillee beeku. Hunniti tokko ka ati qabdu ka ati akka qabdullee namni hin beenne ka atillee hin beenne. Hunniti tokko ka akka ati qabdu namni beeku ka ati ammoo hin beenne. Hunna ati namni hin qabda jedhee bikku keessa harree bineensi waliin deemaa turanii jedhan. Harree gurra isii kana laalee bineensi gaafa se'ee sodaateeti ka qara nyaachuuf ta'u dagalee oduu deemu harreeni lakki gaafaa mitii gurraa jetteen. Loowwan 500 bineensi tokko ari'u argitanii beektanii oduu loowwan 5 itti garagalee gaafa saniin diree bineensi sun hin dheessu farda haga wayii ga'u dilbii isaa marga hidhanii yeroo inni achi dhaabataa oolu argitanii beektanii bishaan muka guddaa gudeelcha guddaa hedduu isaa yeroo gangalchaa deemuun argitanii beektanii maaliif doolaarri tokko birrii 17 ta'e maaliif dhiirrii yeroo intala guddiftee bareeddu argu yeroo garii mana fa'aatti makiinaa fa'aatti yookiin ammoo nama bu'a maaliif yeroo ani Itoophiyaa mijjettu warri Itoophiyaa aara ati hunna yoo hin qabne namni sin dhagahu sin laalu jireenya kan kee hin beeku. Kanaaf ka duraa hunna qaban beeku hunna nama barbaachisu qabaachuuf hojjechoo carraaquu namni gariin hunna hin qabne akka waa qabuu godheeti waa namarraa fudhata. Fakkeenyaaf anka ebaluutii awwarra ebaluutii waraqaa akkanaa qabaa paaspoortiin kiyya kanaa jedhee namni gariin hunnuma hin qabne kana isaan nyaata jecha. Namni gariin ammoo hunnuma qaba kanattu dhimma hin bahu. Kanaaf ala kanatti illee namni wanti wal araarsuu yeroo garii dadhabuufi ati yoo hunna hin qabne namallee araarsuu hin dandeettu namni waan araaramuuf illee hin qabu. Waan si kabajuuf illee hin qabu. Waan si jaalatuuf illee hin qabu. Wanti jaalalallee balleessu kabajaallee balleessu ati hunna dhabuu irratti qaba. Hunniti kun bifa hedduu jenneerra. Tokko ka waa namaa gootu waa ati waa namaa kennituuf namni si dhaga. Tokko yoo si didani nama miidhuu yoo ati dandeette rakkoo irra geessuu ka dandeettu taate. Tokko yoo ati waa beettee beekumsi kan keessuun faayidaa namaa qabu taate. Tokko yoo atin nama kabajitee nama jaalalte waan saniin nama harkifteeti namni saniif si dhaga. Yoo hunna kanniin maraa kan qabne taate namni maqaa kan keetuu ganaa gugulii godha jechuudha. Maqaa ebalu ka shamilii akkasii uffatu ka warra akkasii ka maaliif hin jaan maqaa kan kee gaam maraa namni barachuuf badiiga. Dhumarratti miiliyoonni 5 miiliyoona 40 Oromoo bulchaaru kun miiliyoonni 5 sun doolaara ta'eeti miiliyoonni 40 kun birrii ta'eemmoo akkamitti hagammaa waggaa 20 ganaa kana bulchuu danda'a.